Faannoo nama Dabra Birhaaniin jira. Faannoo yoo Dabra Birhaan bira taree namni tokko maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo maqaa ishee nu dhaatti taanaan naannoo Amaaraa keessatti har'a kan mootummaa wajjin kokkee wal qabaa jiru ummata malee faannoo miti. Isin ummanni Oromoo ijoollee isiniif jecha du'an, ijoollee isiniif jecha kufan, waraana adda bilisummaa Oromoo shanee jettanii quba itti qabdanii abaaraa turtan. Har'a naannoo Amaaraa keessatti nam tokko waraana adda bilisummaa Oromoo ati naannoo Amaaraa keessatti faannoodhaan ati akkas jedhee faannoo abaaraa jiru tokko illee hin jiru. Bakka ga'e hundatti ummanni faannoo simatee faannoo wajjin qabsoo geggeessee Oromiyaa dhufanii ammallee nu gabroomsuudhaaf waggaa 150 nu gabroomsuudhaaf gaallaa innaa xafaalleen gaallaa wada baarinnaatiin malli isaalleen jedhanii har'a Dabra Birhaaniin jedhan Finfinnee laa kiiloomeetira 70. Isin ammoo yoo namni waa'ee Abiyyii dubbatu ilma abbaa gadaatiin dubbatte ilma abbaa gadaatiin waan jette matarra nama buuta jechuudha. Dhageeffadhaa. Ilmi abbaa gadaa guututti faannoo tarakkabee jira. Abiyyi amma waan biraatii miti osoo Oromoo nagana waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabate yoo naqaata gubbarraa diroonii itti roobsan yoo naqaata xayyaaraan rukutan yoo naqaata ilma namaa yoo diqqaate 10,000 ajjeesan osoo Oromiyaa irratti wanni naannoo Amaaraa irratti dalagame kun dalagame Oromoo laalimiyaati. Abiyyiin Ahmad soddummaa nagana garaa namatti laaffisti. Beekaniitiin intala isaa kennan jechuudha. Kanaaf amma immoo akka gurguraman hin ayyamnu. Nuti jala buunee wanni galgala ganama waan jiru isinii gabaafnuuf Abiyyiin nama kenna jennee ilma Oromootii dabarsinee kennu jennee waan jiru isin biraan gahaa jirra. Garuu manni naannoo Amaaraa guutumatti faannoo waliin dhaabatee jira. Bulchiinsi gandaa hatta namichi pirezidaantii naannoo Amaaraa faannoo wajjin dhaabatee jira. Sa'aatii kanatti faannoon Dabra Birhaan qabate jechuun Finfinnee laa kiiloomeetira 70. Eegaa maal ta'e Oromiyaa seenan jechuudha. Gaafa Oromiyaa seenan Abiyyiin maal barbaada? Uummata Oromiyaa seene keessa xayyaaraan rukutuu deema jetta gowwaadha gaafa akkasii Oromoo rukutuudhaaf eegan. Kanaaf jecha wanni naannoo Amaaraa keessatti ta'aa jiru Oromoodhaaf barumsa guddaa dabarsa. Barumsi tokkoffaan isin irraa fudhachuu qabdan. Ummanni Amaaraa akkamitti faannoo ofitti qabe? Nama 400 kana qalbiidhaan na dhageeffadhu. Ummanni Amaaraa akkamitti akka faannoo ofitti qabe? Viidiyoo isaanii jala sana alaalaa Daree News namicha jedhamu, namicha Tigraay irra lola labsaa ture, Masaay Mokonnon namicha jedhamu, namicha Tigraay irra lola labsaa ture. Ummanni Amaaraa akkamitti akka faannoo wajjin dhaabate gadi seen ilaali yoo ansi sobe. Nuti Oromoon ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo nu jecha halkanii guyyaa kufu xilaata kenna jennee Shimallis hin gammachiisuudhaaf Abiyyi har'a dabarsee faannootti biyya kennaa jiru gammachiisuuf jecha waraana adda bilisummaa Oromoo shanee jettanii itti duulaa turtan. Abiyyiin biyya gadhiisee baqachuudhaaf murteessa dhumarra jira. Dabra Birhaan seene waraanni faannoo gaafa waraanni faannoo Finfinnee seene Finfinnee keessaa faannoo baasuudhaaf Abiyyi wanni xayyaaraan akka fayyadamu jiru. Finfinnee xayyaaraan rukutuu hin danda'u Abiyyi. Kanaaf jecha uummanni Oromoo waraana kee waliin akkuma naannoo Amaaraa dalage taarikii daggamaan yenyam taarikiin saraalleen Oromiyaan guutuun uummanni Oromoo guutuun waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin akkuma isaan karaa cufanitti karaa cuftanii akkuma isaan daandii cufanitti daandii cuftanii tokkummaadhaan yoo isin gadi hin baane nuti isin nyaachisuu hin barbaannu isinillee gabroomsuu hin barbaannu faannoon dhuftee Oromiyaa akka seentu gonkuman ayyamnu. Gonkuma never ever gabrummaa lammaffatti hin deebinu dhiiga kennaan Abiyyi achi kenne aarsaa kafallee Abiyyi achi kenne lubbuu kumaataman nama 5,000 gabbarree Abiyyi achi kenne gaafa inni dabarsee biyya faannoodhaan tarakkabe abadan waraana gahaa qabna Oromiyaa keessa poolisiin Oromiyaa liyyuu hayliin Oromiyaa federaala keessa ka jirtan isinillee dhaabadhaa uummata Oromoo waliin har'a naannoo Amaaraa keessatti poolisiin Amaaraa hundi si faannootti makamte. Bulchiinsi naannoo Amaaraa jiru warri baankii irra dalagu hundi faannoo wajjin hojjechaa jira. Faannoon har'a sa'aatii kanatti Dabra Birhaaniin qabatee jira. Ila Oromoodhaan sikiyya kana uf qopheesse. Faannoo king jechuudhaan Oromoon ammoo sodaattuu luuyina siin jechuudha deeman. Osoo isin waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabattanii namni Oromoo dhaabuu danda'u tokko hin jiru. Osoo isin waraana adda bilisummaa Oromoo shanee jettanii balaaleffachuu baattanii namni uummata Oromoo dhaabuu danda'u tokko illee hin jiru. Nutis qawwee ni qabna. Hoggansallee ni qabna. Hogganaallee ni qabna. Waraana barbaachise taanaan waraana uummataa geessuu barbaachise taanaan sa'aatii ammaa kanarraa Oromiyaa hundarratti waraana adda bilisummaa Oromooti tumsa gootanii woboonis gara Finfinnee gasaggasuudha qaba. Eenyuun fudhatee uummata isaa fudhatee uummata isaa qabatee hawaasa isaa qabatee duratti xiixa. Faannoo namni fuudhee har'a Dabra Birhaan hin geesse uummata naannoo Amaaraati. Faannoon qawwee dhukaasee Dabra Birhaan hin geenne. Abiyyiin Ahmad soddaawwan isaa irratti rasaasa dhukaasuu didee soddaawwan isaatiif jecha quuxa'ee soddummaadhaaf jecha quuxa'ee dabarsee Oromoo miliyoona 60 gurguraa jira. Dabarsee uummata Oromoo salphisaa jira. Shimallis Abdiisaa qamadii keessa dhaabata. Qamadii Shimallis keessa dhaabatu tana faannoon gaafa dhuftee aangoo qabatte Shimallis Abdiisaa gurra qabdee qaalitti geessiti. Dhageeffadhaa Oromoo. Qamadii har'a Shimallis ittiin fokkoru tana jechuudha. Yoo faannoon dhaabsifamuu baate wanti Shimallis Abdiisaa qamadii keessa dhaabatee footoo ka'u takka illee hin jiru. Innis Abiyyi wajjin biyya gadhiisee baqata. Dhugaan jirtu tanuma. Kanaaf nutis maal goona waraanni keenya akka kaleessaa Eltiraan jiru, Asmaraan jiru, Oromiyaa keessa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo waliin uummanni Oromoo bal'aan bakka jirtan mara akkuma faannoon karaa cufee Finfinnee seenaa jirutti nutis waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin bakka hundatti raayyaa ittisa biyyaatti karaa cuftanii Finfinneetti gasaggasuun dirqama keessan.
Ijoolleen teenna goota. Deeggarsa uummata Oromoo malee waggaa shalloole woboon. Deeggarsa uummata Oromoo malee lubbuu isaa kafale. Carraa Abiyyi Ahmadiif hin kenninu. Haga faannoon dhufee Finfinnee to'atuun ayyamnu. Oromoo bakka jirtu maraa dammaqi. وقسما بالله فانو نرى كيلومتر 40 جرا دبر برهانين كونو ساعتي كانت دبر برهانين تواتي جرا نانو امارا هند فيتاني فينفيني سينا جرا فينفيني سينا جرا مغالام برامو مغالا كيلومتر 40 كو فينفيني راجرتو قبطني جرا يو ابيين فانو رتي تركام بي فدچو باته فانو را فايما كودي اوروميا سينسيسي نوتي اوروميا يغچون دركما كيل نمو دركما كيل نامي اورومو دوغادا مو صبا دوغادا كنافويو ورانا نقبدن ورانا غها قبدن امتا نقبدن امتا غها قبدن اورومو تجرا جوارين فاجرا مرو فاتو جرا غوتو تكوماتا بكلشتي اوروميان انسودانو امن اورومو قيرو قره وان غوتو ني بيتي غافا جباتي ميفان نون هرا ملكاتا كسكتا مولي اوروميا حسينو اوسو ابي احمد تايلالو يو امتا اورومو هند بك جرو ورانا دبل سما اورومو وجين غدي باسو مبان انجرو كدا بوتا جرام بيرا دوغان جرو كانوما ماليف كليسا ويت أورومو نم تكو كبّي غبّاف جلان دروني تروبسا إلما أورومو تكو تيو إني كراچو في كررت رساسة كلا يعني أجيسا هر أفانون أكا ولي غلنا نو أماراتي أمة أمارا هند وجين دغا كرر غوراني كراچو فني رايان تيسا بيا كنانو أماران سين نغولاني أبيين أحمد أمو جارتي إساتي بجچ قوتاي صدوم ما داف جچ قوتاي أمة أورومو غرغرون إندندام أورومو دغاي أبيين داف چرا كني نه جيرن أجيچا إني نو أجيسه هندر ترّي hidaayin ajoota kenna hidee hundarra tarree du'a hacaaluu hundee isaa irra tarree deemnee amaara wajjin isarratti hin dullu jennee murteessini har'a garuu san bira dabree aangoo faannoolaa tarakkabaa jira biyya guutuu faannoolaa tarakkabaa jira namichi inni kumaandi poostii bakka buuse pirezidaantii naannoo amaaraa duraaniiti Tamasgeen Xurunee namicha duraan naannoo amaaraa bulchaa tureera kanaaf ummata amaaraa irratti tarkaanfii fudhataa jiru ummanni amaaraa haaluma salphaadhaan karaa cufee kun karaa dhagarra guuree Finfinnee seenaa jiran ما هم من رومو سلبينا بربادني قبل ما بربادو قال لا جيتش جرو كنا ستي في أني أكرر تتي متى كيس أكرر سيداني أكشر كنا مر أمتك هنا لقى زيني تمنا وراني أما دبر برهان سينكون يوم أتوم من تركام في فلات شوباته لقى زيني تمام مترومو يوم أتوم من فدرالا تركام في فلات شوباته أمني رومو وراني سوا جين دابته هذا بيجين أحمد كوبل لا ليك كمان جسوا لما رام جرساني نيجينا وصوت فتنو تفرع دال تجرال أبيين الرفانو تفتاجرا فانو تفتشون كابو أبيين فانو هجندوتا نانو أمارا هندتو والإنجرا فانو أمتا نانو أمارا هندتو والإنجرا فانو نمني فوليتين أوروميا سينسيساجرو تمزجن ترونيتي namicha minni kumandi poostirra kaayetu information kennee fi faannoo Oromiyaa keessa seensisaa jira. Abiyyi nama faannoo kophaa jirti seetu uffachuun qabu. Faannoon hoggantoota naannoo Amaaraa hundatu waliin jira. Faannoo uummata Amaaraa hundatu waliin jira. Faannoo namoota aangoo qaban ka akka Dassaalenyi Caannee namoota paarlaamaa keessa jiran namoota waajjira garaagaraa keessa hojjetan hunda isaaniitu faannoo wajjin jira. Kanaaf maqaa gaallaa jedhu kana sirratti fe'uudhaaf faannoon har'a Dabra Birhaaniin seenee jira. Namni takka dubbataa jiru mootummaan ibsa takka kennaa jiru. Kumandi poostii labsinee tapha ijoolleeti kun. Tapha ijoolleeti. Kanaaf uummanni Oromoo waan deemaa jiru baay'ee natti ulfaatee jira akka kiyyaatti. Kanaaf uummanni keenya ofirra rafina dammaqaa yaada jedhu qaba. Kumandi poostiin Abiyyiin afaaniif labse uummata akka bu'aa buusaa hin jiru. Waraanni faannoo duratti deemaa jira duubatti deebi'aa hin jiru. Kanarraan kaayoon faannoo naannoo Amaaraa bilisa baasee dhaabachuu miti. 4 kiiloo to'achuudha. Abiyyiin ta'uufiitii gaafa itti jabaattee biyya gadhiisee ba'a. Kasalphatu nuhi jechuun uummata Oromoo. Kasalphatu hawaasa Oromooti jechuudha. mootummaa gaafa itti jabaattee biyya gadhiisa. Abiyyiin biyya gadhiisuudhaaf murteesse kaani naagaluu didaan. Uummata akkana karaa gabbee cufu kaleessa gaafa Oromoon akkasii karaa gabbee cufe maaliif Oromoo garaa laafinaa jira? Har'a naannoo Amaaraa keessatti lubbuun naannoo Amaaraa maaliif ta'e Oromootiin adda taate? Lubbuun naannoo Amaaraa maaliif ta'e Tigraayin garaagarummaa qabaatte? Kaleessa Tigraayitti bidda roobsitanii Oromiyaa irratti bidda roobsitanii har'a wayita uummanni Amaaraa akka jiruun akka jiru wanti naannoo Amaaraa keessa gadi jiru gadi bahee raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhatu gadi bahee raayyaa ittisa biyyaatti karaa cufu mootummaan callisa filatee jechuudha. Kana caalatti ammoo uummanni keenya ifaajeen kun keessanii qabsoon kun keessanii yoo mootummaan tarkaanfii fudhate waan jiru jala buunee akkuma isin gabaasaa jirru isin gabaasaa jirra. Fakkeessaaf raayyaa ittisa biyyaa Gondariin tarkaanfii fudhataa jira jedhan tarkaanfii fudhataa jiru takka illee nagarre Gondar sa'a kanatti ammallee faannoo harka jirti karaa kana raayyaan ittisa biyyaa to'atee maarre jedhan haga dhugaa ta'e Allahu alam. Garuu walumaa galatti amma magaalaan Dabra Birhaan faannoo harka galtee jirti walii galatti nuti uummata keenyaan kajechuu barbaannu mootummaan Abiyyiin Ahmad waa takkatti rakkate soddummaa rakkate niitiin isaa akkuma isin beektan ijoollee warra soddaa isaati isii quuxayeetiniin aangoo gadhiisuu murteessee naaf fakkaata. Nuti kanarratti ammoo aangoo faannoodhaa dabarsuun barbaannu. Dhugaan jiru kana uummata Oromoo. Kanaaf nuti barumsa naannoo Amaaraa irraallee fudhadhaa isiniin jechuu barbaada. Har'a naannoo Amaaraa keessatti uummanni guutuun faannoo waliin dhaabatee kana hubadhaa yoo mootummaan kun tarkaanfii fudhachuu baate
nuti akka uummata Oromootitti biyya keenya irratti lafa keenya irratti qe'ee keenya irratti nutu eeggata odeeffannoo keenya gaggabaabaa waan jiru simbiraan geenna nuti faannoo waliin gara kamittuu firooma hin qabnu faannoon xilaata keenya ammas nu gabroomsuu dhufaa jira nu balleessuu dhufaa jira nuti gaafa Abiyyiin Ahmad faannoo fidee nurra kaa'uudhaaf murteesse hin falmanna uummata keenyan kaafna hin dammaysina waraana adda bilisummaa Oromoo poolisii Oromiyaa liyyuu haayilii ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jira wajjin ta'uudhaan nutillee akkuma jarri karaa cufan kanatti Oromiyaa akka wanni takkan seenne uummanni keenya of qopheessuu qabdanii ergaan kiyya kanuma jala buunee waan jiru hunda simbiraan gaa jirra viidiyoo keenya nu hordofa gaallaa jedhee uummata nu balleessuudhaaf deemaa jiru dib jettanii ciisuu yoo taate dogoggoraa jechuudha nuti gaallaallee taanu qe'ee keenya irratti abbaan nuyi ta poolisii Oromiyaa ta qeerroo Oromoo ta raayyaa ittisa biyyaa ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu ta woboo hawaasa Oromoo waliigalaa dhiira osoo hin jenne dharaa osoo hin jenne tokkummaadhaan Oromoon kutaa 11 taanee qabsoo keenyatti shiddina Oromiyaa irratti nutu abbaadha kanaaf jecha qophaayaa ergaa jedhu qaba amma waraanni faannoo Dabra Birhaaniin to'atee jira Dabra Birhaaniin ka to'ane tuksii malee dhalanii yoo lukkuun dheengadda ganda keessaan deemanii boolla jala awwaalan sun taate lukkuun sun yoo uummata laaffistee fi haaluma salphaadhaan Finfinnee seenuudhaafi carraa ka argatan taate isinillee lukkuu wayii soqa awwaala warri lukkuu awwaaluu dandeessan lukkuun isin dheengadda qabdan sun dogoggora jechuudha warri lukkuu awwaale rasaasa osoo hin dhukaasin 4 kiiloo seenaa jira jarana dubbiin jajjaba osoo rasaasan dhukaasin lukkuu awwaalanii 4 kiiloo seenaa jiran Abiyyiin Ahmad itti dhiisee taa'aa jira soddummaan rakkatee jira jechuunis akka kana wanni jiru kanaaf jecha ka kijiba qabne ka ittiin daballe odeeffannoo keenya gaggabaabaa isin biraan gaa jirru akkuma itti fufnetti isin biraan kenna faannoon Oromiyaa irraan hijjatu uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo aarsaa barbaachisu kafaluudhaaf qopheessaa woboon qophoo jira poolisiin Oromiyaaf qopheessi ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan qopheessaa hawaasni Oromoof qopheessaa qotee bulaan Oromoof qopheessaa barataan Oromoof qopheessaa barsiisaan Oromoof qopheessaa Oromoo waliigala nuti nama addaan hin qoonu akka Oromoo waliigalaatitti qabsoo jalqabna Oromiyaa irratti nutu abbaadha abbaan fedhe daangaa cee 4 kiiloo miti 4 kiiloo jaaniin argu kana jala sararree qabsoo keenya qophoofne eeguu qabna yaada jedhu qaba yeroo gaarii naa qabaadha Dabra Birhaaniin faannoon geetteenaan natti dhagaamee utaalee laayivii seenee ammaan jala buunee Dabra Birhaaniin keessa waan jiru anaan kijibaanaan jechuu dhiisaa jiru Dabra Birhaaniin dhugaan faannoon qabateef hin qabanne adda baafadha kolkoloo warra jala deemtanii kijibaa jettan hudduu bantee rafta gabrayu dhagafadhu sitti maan faannoon Dabra Birhaaniin qabatee qabatuu baatee adda baafadhu hin jala deemtanii soban jedhina dhaqa adda baafadha gaazexeessaan kun bar gaazexeessaa kijibaatii miti warra dheengadda isin matarra baataa turtantu amma isin awwaalaa jira bar Masaayi Mokonnon jechuun namicha dheengadda Biraanuu Juulaa waliin taa'ee intarvii godhaa ture namni hagana ga'uun kijiba jechuun hin danda'amu dhugaadha kun yoo soba taate ammoo gadi bahii dhageeffadhu barbaadi miidiyaa biraa irra koottu soba hin jedhina wanni isinii gabaasaa jirru dhugaadha kun an soba takka Abiyyi irratti hin barbaadu ani faannoon lakkoofsa tokko xilaata kiyya yoo jibbe Abiyyi Ahmad haga fedhe yoo morme faannoo irratti an Abiyyittiin dhukaasu sitti himaa Abiyyi Ahmadin falmu'an sitti himaa jaalattee jibbite Abiyyiin na haa gabroomsuu barbaadan faannoon na gabroomsuurra Abiyyiin na haa bituu barbaada faannoon na biturra si galaa dubbiin awwaan hin jire sitti naasa'u siyaasa takkas keessa bu'aan argadhu ummanni Oromoo gabroomuu qabu yoo nu gabroomse kenna nu gabroomsuu qaba kana qofa qabaadha gaallaa jedhaa si arrabsaa si gabroomsuun sirrii miti tanaafi Oromootiyya uf eeggannoo jajjaba isin barbaachisa Dabra Birhaan jechuun fagoo sitti bakkaatiin Finfinnee irraa kiiloomeetira 70 bootaa dheengadda gaafa Tigraay dhuftee qabatte Abiyyiin Ahmad gadi bahee dirree waraanaa deemee inni min zamtaalloo jedhee gaafa Abiyyiin lola labsee ofii isaatii dirree waraanaa seene bakka san jirti har'a faannoo kana jechuun uummanni Oromoo haasaa kiyya sa'a kanarraa fuudhi gurra kee lamaan kana gurri gurra keessaa xaragii qulqulleessi waan hundaaf uf qopheessi faannoo naannoo Amaaraa keessatti uummata godhanii Oromiyaa irratti nuti uummata ta'uu maaltu nu dhorka maaltu nu dhorka woboo wajjin taanee uummata ta'uu maaltu nu dhorka marroo waliin taanee Jawaar waliin taanee Oromiyaan guutuun tokko ta'uu maaltu nu dhorka wanni nu dhorku takka hin jiru kutaan kudha tokko nuti Oromoodha Arsiin Harargeen Jimma Wallagga Shawaan Oromoo tokko wanti duuba nu deebisu hin jiru naannoon Amaaraa akka uummataatitti aangoof dhufeemi nutis akka uummataatitti aangoo barbaadna waraana gahaa qabna woboo
ka deeggarsa Oromoo malee waggaa shan lole gaafa deeggarsa kee argate namni waraana adda bilisummaa Oromoo dhaabuu hin jiru hin danda'u tokko illee hin jiru 4 kiiloo malee. Kuma jarra 4 kiiloo jedhan san uummanni Oromoo akka waliigalaatitti tokkummaa keenya jabeeffannu olola garagaraa dhiisa odeeffannoo jala buunee isinii gabaasaa jirra. Dabra birhaan qabachuun soba yoo ta'e dhugaa yoo ta'e mootummaan ibsanii kenna hin laallu. Ka waliin laallu ta'a. Waan kanarra dabreen hayyoonni Oromoo ummata Oromoo sochoosuu qabdan amma. Gizeen isinillee afaan dugaamatanii teettan takkan jiru. Faannoon dhufee yoo aangoo qabate dhadhaa sidii basitti hin fakkaatin. Hayyuun Oromoollee qophaa'uu qabdanii ummata keenya waan jiru timuu qabdanii ergaan kiyya kanumaa galatoomaa hundi keessanuu oduu kiyya gaggabaabaa jala bu'ee isinii dhiyeessu viidiyoo keenya koppii liinkii nu godha. Follow tolcha akka viidiyoo odeeffannoo yeroo yeroo isin bira ga'u waan nu isinii gabaabnu nu dhaggeeffadha jala buunee waan dhugaa qofa isiniif himna nuti siyaasa gama kamiitu hin jirru. Faannoon Oromiyaa irratti mirgan qabu Oromiyaa seenu never ever 4 kiilooleen hin jiru. Lafa isaa irratti dhaabbachuu qaba. Naannoo Amaaraa keessatti mirga isaati. Oromiyaa irratti wobotu abbaadha, anatu abbaadha, situ abbaadha. Faannoon Oromiyaa keessaa wanni soqu takka illee hin jiru. Kanaaf jecha Abiyyiin Ahmad yoo aangoo gadhiisuu barbaade aangoo nutti deebisuudha qaba. Faannoon dhuftee gonkuma never ever gabrummaan barbaanne. Isii tana naa quba qabaadhaa. Naa galatoomaa viidiyoo keenya jala buunee sabbar zeenaa daqiiqaa takka sekandii 15 daqiiqaa 3 isin biraan ga'u itti fufnaa. Yeroo gaarii naa qabaadhaa. Feeggannoo godhaa Oromootii hundi keessan walirra duuluu dhiisaa ati biltsiginnaadhaa ati maarreedhaa jira. Akka Oromootitti jabaadhaa amma. Gizeen gizee akka Oromootitti woboo arrabsuu dhiistee ilmaan Oromoo aangoo keessa jiranis arrabsuu dhiistee tokkummaadhaan yeroo dhaabannu amma bifa kanaan akkasitti wanni nu jedha ru'ee fitte. Kanaaf akkasitti qophaayaa nuti akka Oromootitti jara kanarraa waa barachuu qabda. Naannoo Amaaraa irratti qoqqoodamiinsi takka hin jiru. Akka Amaaraatitti dargaggeetti osoo hin jenne raayyaa ittisaa biyyaatitti karaan cufame garuu Oromiyaa irrattis nuti ummata miliyoona 60 jettanii dhaadachuu osoo hin taane hojiidhaan argisiisuun dirqama eenyuun hin caalu. Oromoon qawweellee yoo barbaadde Oromiyaan guutuun qawweedhaarra. Yaaddainaa kanaafillee tokkummaa keenyatti haa deebinuun ergaa kiyyaa yeroo gaarii naa qabaadha.